Yooyaa ashama harka fuun hordoftoonni Oraazii show idil addunyaa gubbatti argamtan har'as obboleessi keessan Abdiin Xayyibuu Waaqoo sagantaa Oraazii top 10 jedhamu nama kabajamaa guddaa Oromoo tokko akkasiin dura fagoo irraa osoo hin ta'in qaaman biratti argamee isiniif dhiheessuuf deema. Uffata akkana bareedu kana akkanatti na bareechifaafii tamaam jedhamti lakkoofsi bilbila isii kunoo as iskiriinii gubbaa jira itti bilbiltanii uffata barbaadan irraa ajajachuu dandeettu. Akkanatti nu bareechitee jechuudha amma walumaa galatti gara gaaffii deebii kiyyaatti deemaa keessummaan kiyya kaardhaa dhugaa dubbachuuf akka dhuunfaatti naman sirri malee kabajuu biyya Jarmanii keessatti abbaa qeerroo jennaani. Sababni kan ittiin jenneefis I think namoonni hedduun hin beektan jedheetti yaada Oromoon addunyaa gubbaa jirtan baqataa gargaaraa hundeeffama OMN irraa eegalee hamma ammaatti hanga hundeeffama OMN keessatti hirmaachuu akkasumas haga ammaattis qabsoo Oromoo keessattis waan danda'u gumaachaa jira sa'a 24 uummata Oromoo tajaajilu jira biyya Jarmanii magaalaa Muunikitti argamna keessummaan kiyya kaardhaa Abdo Qadi Abajal jedhama. Okay, Abdo Qadi Abajal baganagaan gara gaaffii deebii kudhanii top 10 Oraazii show top 10 dhufte waa'ee keetii sila interviin sa'a tokko lama sadii afuriitu hin gahu garummaa gaaffii gabaabaa top 10 namoota bebbeekamoo Oromoo namoota qabsoo Oromoo keessatti gumaacha olaanaa godhan artiistota namoota bebbeekamoo namoota hundaa gaaffii kudhan dhiyeessaa fi jirra. Is gaaffii kudhan kan namoonni waa'ee keetii beekuu qaban jennee yaadnu siif dhiyeessa. Galatoomii Abdoon Qadii eenyu eessa dhalate eessa guddate barnoota eessa jiraata maatii ijoo ilmaan. Galatoomii Abdii obboleessa koo ammas immoo qeerroo qaxalee aktivistii keenya carraa kana naa kennite gaaffii kana naa dhiheessuu keetiif anis gammadeera. Ani dhaloonni koo magaalaa magaalaa guddittii godina Jimmaati Oromiyaa keessatti argamti. Magaaluma keessattiin dhaladhee guddadhee guddinni koo sabaaf sablammoota wajjin naannoon an jiraadhe sabaaf sablammoota hundatu jira jechuun hin danda'amu. Hundu magaalaan Jimmaa akkuma beekamu bakka sabaaf sablammoonni keessatti makamanii jiraatan achi xiqqoo yeroo baatu kiiloomeetirii 10-15 Oromoo qofaa garuu magaalaa keessa makamneetuma jiraan an achi keessattiin guddadhe jechuumaaf yaa'u diversity aadaa diversity keessattiin guddadhe multi cultural kan ta'e uummata keessattiin guddadhe jechaadha. Achumatti magaalaadhuma kana keessattiin barnoota koos baradhee maatiin kootis gariin barnoota gariin immoo daldalarra kan turanidha. Achuma keessatti utuun jiraadhu barnoota keenya fixnee waa'ee Oromoo qabsoo Oromoo ijoollummaadhumaan abbaa keenya irraati kan barannee san booda obbolaa hangafarraa barataa ol guddannee barnoota koo gaafan fixuu akkaadaamiin andura join godhee yuunivarsiitiidhuma Jimmaati. Yuunivarsiitii Jimmaa yeroo sanatti yuunivarsiitii hin taane yeroon an join godhu Xeenaa Saayinsii Institute yookaan Health Institute jedhama ture. Ammoo reef dipaartimentii haaraa hedduu banaa turan accounting, pharmacy waan adda addaa wannoo isaanis gara maastariitti guddisaa turan yeroo sana hin turre achisi maaliifi qabsoo yeroo sanatti biyya keenya keessa ture maatiiwwan Oromoo irratti xiyyeeffannaa kan irratti godhamantu ture. Isaan keessaa maatiin koo tokko maatii Abaa'oo jedhamne yeroo adda addaa rakkoon nurra qaqqabeera. Harmeen koo umurii 60tti mana hidhaa seenuu obbolaan koo barbaadamuu nulli dhibba adda addaa nurra jira dhugaa dubbachuuf. Kuni egaa waan Oromiyaa keessatti barameedha. Haala sanaan biyya keessa ta'anii barachuun biyya keessatti of guddisuun waan yaadamuun turre. Ammoo carraa qabna turre. Carraa daldalaan guddachuu barnootaan guddachuu qabna turre. Egaa sana hunda dhiiseetiin gara biyya alaa anis godaane biyya alaa dhufeenii dura biyyin an seene biyya Raashaa garuu hin turre ji'a tokkoof yuunivarsiitii tokko keessan ture ji'a tokko qofa tureetaniin bahee gara biyya Jarmanii dhufee
Egaa waan hedduudha bal'aadha. Interview biraa irratti si ibsasanii ammoo amma hojiin kan koo hojii sooshaaliiti. Sooshaal saayinsiidha kan hin baradhees koorsii fudhadhees kan hin amma barachaa jirusi keessattuu waa'ee baqattootaa fi waa'ee saayikooloojii irratti nam ummata miidhame baqannaadhaan karaa adda addaatiin isaan treat gochuu irratti kan hin hojjedhu. Ilmaan qabaa maatii soradheen jira. Gaaffiin lammaffaa kan siif dhiyeessu guyyaa itti gadditee fi guyyaa itti gammadde nutti hime. Guyyaan itti gammade si itti gaddes perspektiivii qabsoo Oromootiin sitti hima. Akka perspektiivii dhuunfaadhaan otoo hin ta'in guyyaan hedduu gammade guyyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qilleensa irra baheedha. Maaliifi sababa qaba. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork utuu qilleensa irra hin bahin dura qabsoo gaggeeffamaa ture keessatti warri seenaadhaan diina Oromoo ta'an hamilee keenya cabsuudhaa karaa fagoo deemanii turan. Miidiyaa ofiis banatanii turan. Biyya keessaayis biyya alaayis. Egaa sochii bara dheeraa marii bara dheeraa keessa Oromoon yeroo tokkoon akkuma beekamu Jawaar Mohammadis yeroo sana rising popular ta'aa ture politician analyst egaa beekamaadha waa'ee Jawaar Mohammad sitti muuf miti. Egaa yeroo sanatti gaafa nutis cinaa dhaabbannee miidiyaa kana gadi baafnee dhugaatti qilleensa saatalaayitii irra ba'u gammachuun koo hanga malee guddaa dhugaa dubbachuuf ibsuu hin danda'u gammachuu gaafasi galgala gaafasi jechaadha. Guyyaan baay'eetti gadde immoo isas perspektiiviidhuma qabsoo Oromoo keessatti gaddisuun na keessaa bannee kan badus natti hin fakkaatu akka qoosaatti guyyaa baruma darbe kana Juun 29 guyyaa Hacaaluun nurraa wareegame yookaan ajjeefameedha shira diinota Oromootiin jechaadha. Yaa ulfaadhu waan Hacaaluu sun namuma yaa wannaadha. Gadda hunda keenya jechuun waan miira addaa waan namatti uumudha. Gara gaaffii itti aanutti dabra. Biyya baqaa kana keessatti jechuun anamma namuma Oromoo guutuutti ragaa siif baha. Jechuun namoonni hedduun biyyaa bahanii waa'ee jireenya nama biraa kana dhiphachuu namni jireenyuma dhuunfaa ofii jiraata beetee maatii qabdaa ilmaan qabdaa haadha warraa jabduu qabdaa hin beeka. Nama waan itti gootu hundarratti deeggartu fatiyaan qabsooftu sabboontudha. Kunis I think si gargaara jedheeti yaada. Wanni biraan I think yeroo garii beeytee chaalenjiilee garaagaraatti jira dhuunfan ta'uu mala. Even wannuma ati gaarii gochuuf jettee negativity qabatee sitti dhufu jira. Obsa jechuun otuu addaan hin kutii waggaa gana ga'uuf baqataa gargaaru waan dandeettuun yeroo sa'aatii 24 bakka wayii deemtee san ammallee bakka waan kana irratti maaltu si cichisiise waa'ee baqataa kana sirriitti si gaafachuu kan si gaafadhuuf sababa qaba. Maaltu akkasitti itti si cichisiise fiilingiin miira maalis sitti dhagahama yeroo akkanatti nama gargaartu. Inni biraan mallee mudannoon addaa waa'ee gargaarsa kanas haa ta'u waa'ee baqataa gargaaru kanas haa ta'u akkasuma mallee waanuma baqataa kana irratti wanni addaa akkasii mudate hin jirame. Egaa gaaffii 2-3dha of keessa qaba. Inni tokko fedhiin kun kan na keessatti guddachuu danda'ee fi tokkoffaa carraa opportunity baqataa qabutu baqataan hin beeku tokko carraa maaliifi namni haaraa biyya haaraatti yeroo godaanu haala aadaa siistama seera biyya sanaa waan hin beekneef waan baay'ee jalaa darba. Anas na mudatee jira. Maaliif kun ta'e kan jedhu of gaafadhee yeroon ilaalu nama haaraa ta'e cinaa keessattuu akka hawaasa Itoophiyaa hawaasa Oromootti namni waan kana siistama akkasiitu biyya kana jira baga nagaan dhufte yoo kana goote carraa akkasii qabdaa yoo kana goote immoo miidhaa akkasii sirra qaqqaba jedhee qaama namatti himutu hin jiru dhugaa dubbachuuf. Hawaasaalee qabna namoota dhuunfaadhaan socho'antu jiru isaan kireeditii isaanii dhabamsiisuuf miti.
ammoo gahaa miti. Namni haaraan yeroo biyyaa dhufu yaanni inni biyya alaatiif qabu fi dhugaan biyya kana jiru akkuma isinuu beektan adda adda. Nama yaada ofii fudhatee dhufeef yeroo asimmoo dhufu wanni haaraan isa qunnamu haala kamiin tiriit godhamuu qabaadhaa fi waan anarra qaqqabes waan jiruuf namoota hedduurra ammas warra opportunity qaban sana dhaban hedduu waan hin beekuuf hanga danda'ameen namni haarawni dhufe carraa isaattis fayyadame waan immoo rakkoo isarra qaqqabu malullee fakkeenyaaf waraqaa jireenyaa argachuu ta'uu danda'a utuu argachuu danda'anu warra dogongoruma xiqqaadhaan argachuu hin dandeenyetu jiru. Akkamittiin keezii koollee dhiheeffadha waan hedduu dhaga. Akkuma atuu jettee interview biraa irratti bal'inaan keessa deemuu dandeenya. Inni lammataa wanni na mudate hojii kana keessa hedduudha. Hedduu dhugaa dubbachuuf abdii interview biraa irratti si ibsuu nan danda'a. Wanni nama gammachiisus jira, wanni nama gaddisiisus jira. Keessattuu bara 2013 erga Oromoo protest jalqabee 2013 asitti gara Awurooppaa dargaggoo Oromoo hedduutu dhufe. Karaan isaanitti dhufan immoo karaa baay'ee fokkataa namni keenya lubbuudhaan itti du'aa bahee lubbuusaa itti dhabaa bahee kan dubartoonni keenya itti gudeedamaa bahanii dhiironni keenya abbaan arge Liibiyaa keessatti, Suudaan keessatti, Ijipti keessatti itti taphachaa ba'an hunda yoo hin taanes sadarkaa sana keessa cabsanii kan dhufantu baay'atu. San keessa seenaa hedduu kan ilmi namaa ni ta'a jedhee yaaduu hin dandeenye dhagaheera. Hojii kana keessatti gargaarsa gorsaa bakka hojii kooti jechaadha. Yeroon taasisu interpret yeroon godhu afaan yeroon hiiku jechaadha. Waan hedduun dhagahee egaa sun mudannoo sana yeroo tokko yeroon an utuun afaan hiikuu sana sirkaa gatu seenaa yaa gadda keessa seentee jira. Yeroon ati immoo gammaddee gammachuu kee control itti maaliif yeroo namaaf tolu yeroo namni milkaa'u. Gaafii kee sadaffaan sii deebisa akkan sitti hin dheeressine. Miirri natti dhagahamuu nama gargaaruudhaaf dhugaa addunyaa kanarratti dhugaa dubbachuu fi yoo of sobne malee maallaqni beekumsa hagam yoo qabaatte yoo profeesara olitti yoo deemte maallaqa hagam yoo qabaatte biliyeenara yoo taate gammachuu isa dhumaan argattu. Maaliif biyya kana keessa jireenya wanni nu dhabne hin jiru, barumsi jira, health care jira, wanni hundi jira. Isa caalaa kan si gammachiisu yeroo nama tokko nama waan xiqqaa rakkate barsiif xiqqoodha, nama gargaaru sanaaf xiqqoodha, nama waan sana dhabeef garuu waan guddaadha. Yeroo waan sana hiiktuuf gammachuu nama sanaatu gammachuu siif kenna jechaadha. Kanaaf nama furtuu dhumti gammachuu eessa jira yoo naan jette akka dhaamsaatti ummataaf wal gargaaru, wal cinaa dhaabbachuu, nama bakkaa fi sa'aatii gargaarsa barbaade namni tokko sanarratti nama sanaaf dhaqqabu yoo ati nama akkasii taate namni akka keetii gammadaan hin jiraatu abdii. Ulfaadhoo gaaffilee kennama gara almost gara xumuraatti adeemaa jirra. Jireenya kan kee keessatti wanni ati itti gaabbitu otuun godhuu baadheettee gaabbitu akkasuma jireenya kan kee keessatti wanni ati waan san gochuu keetiif itti boontu maali? Jireenya koo keessatti wanni ni gaabbu akka qabsoo perspektiivii adda addaatiin ilaalama gaa wanni kuni akka nama dhuunfaatti wanni itti gaabbu tokko jira. Kunis yeroo tokko murtee wayii murteessuutu narra ture. Kunis maalinni barnoota kankoo itti fufuu moo qabsoo Oromoo finiinsuu ka jedhu carraa waa lamatu fuuldura koorra ture. Yeroo sanitti lachaniifuu murteesse. Ammoo dhugaa dubbachuu fi yeroo sanatti utuuni
qabsoo yeroon siin jedhu qabsoo hidhannootti makamu gara Eertiraa deemu jechuudha. Yeroo sanitti kaniin an murteessee gara biyya Awurooppaa kana dhufee barnoota koos fageenyarraanii qabsoo kana waan danda'u gahee baachuu sun ta'eeraa godhaas nan jira jedheen amana gama kiyyaanii ammoo wanni gaabbu yoo jiraate akkuma hiriyoota koo kaanii akkuma hiriyoota koo dhaqanii achitti daggala keessatti qaamaan bosona keessa seenanii diinaan falmaa turan sana utuun godhee kan jedhu gaabbii guddaanii utuun gochuu baachuun koo na gaabbisiiseera. Kana tokko karaa perspektiivii dhuunfaatiinis wanni biraa jira. Sanii yoo na hayyamte bira dabar. Waan ati gochuu keetti itti gammaddu piraawud itti gootu kana naaf hin deebifne. Wanni gochuu kootti baay'ee gammadu dhugaa dubbachuuf addaa miti waan hanga ammaa dubbataa jirru keessa baqattoota Oromoo biyya Suudaanii, Liibiyaa, achi Xaaliyaanii keessa dabarfatanii dhufanii as Jarmanii seenan wajjin biyya kana keessatti waan Oromoodhaaf sagalee ta'uu haa ta'u waan dhimma isaanii haa ta'u irratti wanni ni godhu guyyaan jalqabe sana hedduu natti tola murteessee itti seenessa. That's waan hanga ammaa dubbanne keessa. Maaliif jireenya koo keessatti wanni na gammachiisu fuulduraas hangan biyya lafaa kanarra jiraadhu karaa kana qofarran deema. Waa'ee dhimma baqataa ta'uu dhiisuu danda'a biyya keenya keessa akkuma beektu daa'ima karaarra bultutu jirti. Dubartoota rakkoo adda addaatiif saaxilamanitu jiru. Maanguddoolee yookaan immoo jaarsolee namoota gurguddaa maatii dhabanii qobaa isaanii mana yaalaatii nama isaan fuudhuu dhabantu jiru. Bakka achiin booda yaalamanii yeroo kaanu eessatti deebinaa warra wallaalantu jiru. Oromiyaa keessa jechuu kooti. Namoota akkas waan hedduu qabna waan fuulduratti gargaaruu dandeenyu jechaadha. Egaa karaadhuma kanarran deemuudha hawwa anillee kanaafaniin itti hojii soshaalii yookaan hojii gargaarsaa kana keessa seenuun koo hedduu natti tola. Mudannoo addaa kan nutti himuu barbaaddu yoo xiqqoo yoo bashannansiisa ta'e irra filatamaadha. Gaaffii ulfaataadha. Maaliifi duubatti deebi'ee yaadachuutu narra jira waan bashannansiisaa. Dhugaa kaminan filadhaa. Maaliif waan hedduutu nama mudata waan ta'eef jireenya keessatti kan miidiyaa Oraazii shoof madaaluun xiqqoo si egaa gama tokkoon nama sana yeroo yaadattu gadda keessa seentaa garuu mudannoon kun xiqqoo nama kofalchiisa waan ta'eefani. Acaaluu Jaamboo Jootee fi Abbuush 7 as Munik turan bara 2014 yeroo Oromiyaa Tiyyaadhaa fi as dhufanii turanii yaa anuma bira walumaan turre. Anatu 7 isaanuma qofa waliin dabarsa ture. Ganamas galgalas maaliif artistoota keenya kabajamoodhaan ni jaallanna. Waan dhimma koonsartii sanaafaniin dhimmama ture. Booda haati manaa koo naan lolti maa inni sa'aatii 7 san qofa yaaddaa san qofa gootaa yeroo nuun qabdu waan akkasii jette. Jennaan amma bakka narra kadhe jechuun agas mara miti xiqqoo yaaddoon natti guddannaan mana dhufne guyyaa tokko laaqana irratti aceefaa wajjin dhufne achi haadha manaa kootiin bakka siin jirtutti acee kun akkas naan jetti. Egaa yeroo sanatti imbeennaa inni rising star baay'ee wanni jaallatamaadha biyya kana. Jaamboonis turanii Abbushis turanii actually. Egaa Acaaluurraa ana filadhu naan jette seeni jennaani eenyuun filadhaa
ndubbattu keeti haadha manaadha Haceen artistii keenya yeroo inni dhufu laaqana irratti isiin egaa isheenis yaw serious hin dubbanne qoosaadhaaf jette Hacaaluudhaan haati manaa kiyya kunoo akkas jechaa jirti maal naa wayyaa ganamaa galgala nagattee deemtanaan jettee jennaan akkas naanna'ee isheedhaani maa yeroo laalamu geeyin fakkaadhaan egaa waanuma qabsoo keessatti na mudateefaniin kanasitti. Jawaar Mohaammed saahiba keeti hiriyaa keeti sirri malee walitti dhiyaattanii mee mudannoon addaa Jawaar wajjiin qabdu jira. Waa'ee Jawaar wanni namni hin beekne amala isaati jechuun wanni addaa waa'ee Jawaar kan namni hin beeknes ta'e akkasumas mudannoon addaa waliin qabdan yoo jiraattu isin lamaan akka obboleeyyaniiti walitti dhiyeenyi keessanii. Carraa kanaan wanniin akka dhaamsaattis dabarfachuu barbaadu dhugaa keetii Jawaar wajjin yeroo dheeraa waliin dabarsine anaaf inni wal baruun yeroon an biyya Awurooppaa seenuu inni yeroo san I think naannoo Singapore irraa gara Ameerikaa dhufee naannoo Kaalifoorniyaa ture sanii bara 2003 natti fakkaata akka lakkoofsa Awurooppaatti waa'eedhuma qabsoo kana waliin nu fide sooshaal miidiyaa irratti yeroo sana Paaltook waan jedhamu sanarratti aktiivii turre lachan keenyayyuu egaa Jawaaris dhimma barumsa isaan cinaatti dhimmuma qabsoo Oromoo irratti guddate waa'ee Jawaar uummanni hin beekaa amma nama akka isaa influensii qabsoo irratti biyya keenya irratti uumuu danda'u hin jiru jiraatas jedhee nama nu fuulduratti waan addaa waa'ee isaa kan uummataaf an beeku waliin nyaadhee dhugee waliin rafee kan hin beeku Jawaar nama maallaqaatii miti maaliif kana dubbadhe yoo naan jette nama faayidaatii miti kireedit kaardii isaaf borsaa isaa nama fayyadamaa akkasitti walii kennaa baaneedha nuti jechuun nama waa'ee jireenya duniyaa kana yeroo sanitti waliin ta'uu malee fuulduratti ittiin bu'aa argadhaa nama isa kana namni hedduun hin beeku ambaasaaddara tokkotu waan kana anatti kaase nama dippiloomaata wayiiti akka waan Jawaar qabsoo kana keessatti dhimma ofiitiif of ittiin duroomsuuf taasisutti yaaddi mootummaan amma akkasitti akka beekamu barbaadu ammoo this is completely wrong. An kana angan gaafa du'utti ragaa ba'aa fi Jawaar waan qabu nama sheer gochuu miti bara waan isaa kan keeti yoo isaa waliin jiraatte akkasitti nama waliin jiraachuu dandeessuudha. Egaa seenaa hedduutu jira. Seenaa kana yoon amma kaasuun irra jiraate yaadachaa si ibsuu nan danda'a. Waan kana garuu furtuu waan ta'eef aniin dubbadhaan. Qabsaa'onni Oromoo Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Abdii Raggaasaa Hamzaa Buna hundi isaaniitu amma hidhaadha jiru. Akka isaan bahaniif uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Hawaasni biyya alaa kun maal gochuu qaba jettee yaadda? Irrumatti aansitee ammallee asumarratti gaafii biraa itti dabala. Warroota kalee Jawaar jala fiigaa turan, qabsaa'ota fakkaachaa turan, kan har'a garuu saba gananii mootummaa nama nyaataa kana wajjin ummata keenya irra doolaa jiran ajjeechaa mootummaan kun ummata keenya irratti raawwataa jiru kana direct list ta'uu baatu warra harka dhiigaati jechuudha. Maal dhaamtaaf? Tokkoffaa waa'ee hooggantoonni keenya mana hidhaatii bahu kun waan fedhii qofa utuu hin ta'in waan namni biyyattiin sun nagaadhaan haceetu biyya sana keessa nagaan haa jiraatu Oromiyaan Itoophiyaan tasgabbiidhaan gara filannoo dhugaa gara waan ummanni murteessee naaf ta'a jedhutti hadabarfannu namni jedhee yaadu hooggantoota kana hiikamuu irratti yaaddoo isaaf ta'uu qaba. Mootummaas ta'uu danda'a yoo waan kana fedhu ta'e isaan hiikuu qaba. Namoonni Jawaariin Baqqalaa Garbaa hin deeggarrellee nagaa biyyattii sana barbaadan yoo ta'e kana irratti hojjechuu qabu. Warri immoo deeggartoota isaa
isaanii jechuu kooti hooggantoota keenya Jawaar Baqqalee Lammii Beenyaa Abdii Raggaasaa egaa hooggantoota qabsoo Oromoo jechaadha. Warri deeggaran warri cinaa dhaabbatanuu sagalee isaanii akkuma beekamu amma yeroo COVID-19 addunyaa paandemikiin kun rakkisaa jiru waan ta'eef sagaleen sadarkaa gahaa ta'een biyya alaattis biyya keessattis taasifamaa hin jiru. Ammoo kun cimee itti fufuu qaba. Karaa dhiibbaan karaa adda addaatiin taasifamuu qaba. Karaa dippiloomaasii, advokeesiin adda addaa godhamaa jira. Dabalataan jechuu kooti. Taasifamuu qaba. Ammoo kana booda Oromoon kadhaadhaa fi yeroo hunda haasofnuudhaan otoo hin ta'in humnas qabaachuu qaba jedheen amana. Humna isaatiinis dirqisiisuu danda'uu qaba. Maaliif diinonni Oromoo rafaniin bulan argineerra. Qabsoo karaa nagaatiin fakkeenya qabsoo nagaa warra ta'an warra akka Baqqalee Garbaas ni hidhaa. Oromoo immoo ka'ee isaan morme maqaa kijibaatti kennanii shaneedha jedhanii ajjeesaa jiru. Egaa Oromoo maaliif taa'are? Oromoonis ofirraa ittisuu qaba. Kana nan amanaa haala kamiin isa jedhu nuti qabsoon keenya uummata nagaa irratti hin xiyyeeffatu, qabeenya barbadeessuu irratti hin xiyyeeffatu. Ammoo warra nu miidhaa jiru humnaan warra nutti dhufe humnaan ittisuun internationally hayyamamaadha. Seeruma addunyaa irratti universal declaration of human rights irrattis self defense mirga akka sabaattus of defend gochuu qabna kana booda humnaan jedheetaniin amana. Warreen Jawaar faa wajjin biyya alaatti qabsaawaa turanii arra gananii mootummaatti seenanii dhaamsin isaaniif qabu gabaabaadha. Kunis maalinni kijiba dhiisaa. Kijibni isaan dhiisuu qaban wal beekna. Eenyu maal akka ta'e wal beekna. Isaanis yeroo waliin turre warreen waan qabnu ilmaan keenyarraa hojii waan argannu baasnee karaa maallaqaatiin qabsoo Oromoo finiinsuu haa ta'u karaa beekumsaatiin beekumsa qabnu karaa immoo yerootiin yeroo keenya kennuudhaan akka goonu ni beeku. Arra mootummaa wajjin ta'anii maqaballeessii sobaa qabsaa'ota Oromoo irratti gaggeessan akka Jawaar badiin dalagne ni beeku. Akka Jawaar namni uummanni nagaan akka ajjeefamu akka hin barbaanne ni beeku. Akka Jawaar saboonni biraa amantii biraa irratti sirriitti beeku. Kana jala muranii dur as biyya kanatti maaliif Jawaar ana caalaa dhageetti argate hinaaffaa sana har'a bilchiginnaa waliin dhaabbannee deebifnaa yoo taate malee ni wal beenna. Kanaaf ani kijiba dhiisaa jedhan dhugaa dubbadhaa. Arra warri Oromoo cabsuudha miidiyaa isaaniitiin ilmaan nafxanyaa duula nurratti bantu tumsanii san callisanii kan si gaddisiisu immoo warreen kun dhugaa isa kana dubbachuun irra jiraafan yoon sirra dheeressee dhiifama. Wanni dubbatamuu qabu warreen kun faayidaadhaaf akka ta'e nutis isaan maqaa balleessuu barbaannee miti baay'isawee kijiba maqaa irra kaa'uufi miti. Ammoo waan fakkaatutu jira. Faayidaa yoo taate malee lafa yoo taate malee qabee isa amma karaa UNDPs jedhi maalis jedhi damooza isaaniif mindaa muramu yoo taate malee Oromoon isaan biraa ajjeefamuun yeroo dur biyya alaa ta'anii dide funyaan isaanii jalatti yeroo Oromoon ajjeefamu san gadi ba'anii dubbatan balaaleffachuu qabu. Yeroo shaneen waan kana godheedhamu mootummaa waliin gadi ba'anii balaaleffachuu ni danda'u. Gaafa Oromoon tokko ajjeefamu ni callisu. Gaafa joornaalistiin Oromoo hidhamee mana hidhaatii bahuu dadhabu odoo maan balleessin hin dubbatamu joornaalistiin warri Oromoo irratti duulanu gaafa Oromoo arrabsan hin dubbatanii gaafa bilchiginnaan propagaandaadhaaf waan tokko dubbattu garuu isaan dura bu'ee kan waa gadi bahee Oromoo gorsuu barbaadu hin jiru. Gorsa kijibaa jechuudha. Kanaafuu gabaabinaan yeroo waan hunda kana walitti qabee ilaalu isin qabsaa'ota Oromoo ni beektu kanaaf kijiba dhiisa. Kanuman jedhan xiiqiidhaaf jettanii hin kijibina. Dhugaadhumaaf dhaabbadha. Mootummaa keessa galuun yoo filattan bilchiginnaa wajjin deemuu yoo filattan gaarii rakkoon hin jiru. Ammoo kijiba dhiisa.
dhugaa dubbataa deeggaraa mootummaa sana waan deeggartaniif isintu beekaa waan isiniif kenname isintu beekaa ammoo hin sobina jawaariinis ni beektu nuunis ni beektu TPLF jedhanii maqaan TPLF waggaa 27 kan yeroo hundan fakkeenya kana fudhadha meetirii 100 fiigaa jennaan kiiloomeetirii 42 kan maaraatoona fiiguudhaa fi fiignu malee jedhee kan TPLF jala eegee raasaa ture opidioodha warruma amma isaan gooftoolee isaaniiti gooftoolee namoota kanaati kanaafuu nu TPLFin akkamitti akka qabsaawaa baane akka isheen baddu akkuma sana opidiyoonis ilmaan isaanii nuuf tokkuma sanaaf qabsaawaa jirra isaantu gooftaa ofii taasifate malee kanaaf kijiba dhiisaa nuti halkaniif galgala guyyaa utuun jedhin qabsoon nuti taasisaa jirru ummata keenyaa fi kana sirriitti beektu kanuma otoo beektanuu hin kijibinaan jedha irra deddeebi'ee galatoomee abdi. Okay, gaafi deebii kenna xumurreeti jirra garuu dhuma irratti osoo hin goolabne dhaamsa dhuunfaa keetiin dhaamsa waliigalaa kaatiin ummataafis ta'ee namootaafis waan ittiin dabarsuu barbaaddu yoo jiraate carraasiif kenna asirratti garuu gootota lubbuun jiran top 3 siif 50 ta'uu danda'u garuu yoo dirqama sitti ta'e top 3 artistoota lubbuun jiran nama 3 artistoota Oromoo. Na dhaamsa waliigala. Nama walitti buusaa. Okay. Dhaamsi waliigalaa akka Oromootti Oromoodhaaf mootummaa amma jirtu kanaaf kan hin dhaamuu barbaadu gabaabsee oppidiyoon yookaan immoo bilchiginnaan Oromiyaa ofiin jettu kuni waan tokko beekuu qabu. Bara 27 yeroo wayyaaneedhaaf ergamanu uummata Oromoo ajjeesisaa hiisisaa miidhaa bahan. Dhiisaa karaan kun isin hin baasu jennaan jireenya ofiitti tolfataniiru okay jennee fudhanneerraaf manas itti horanii ilmaanis egaa isaan kun har'a jireenyi keenya hin bada hangoorraa bu'uurra warra sirna nafxanyaa leellisuu wajjin dhaabbannee ammas Oromoo cabsinaanii yakka yoomillee dhiifama godhamuufi miti. Yakka kana waggaa 3 dalaganiiru. Waan tokko akka dhaamsaatti garuu qabxiin an kaasu yakka Oromoo irratti dalaganii malee isaan baraaraa hin jiru. Ilmaan nafxanyaa kan TPLF wayyaaneen adda kan isaan godhu haga wayyaaneen isaaniif kaffalaa jiraachifteetti. Ilmaan nafxanyaa kaffalaayyuu jiraachisuun barbaadanu dhabamsiisuu barbaadu. Kanaaf Oromoo miidhanis baduun isaanii hafaa hin jiru. Isaan yoo of baraarullee hin feene ilmaan isaanii baraaruudhaaf seenaadhaaf ilmaan OPDO jedhamanii ilmaan isaanii rakkoodhaaf akka hin saaxilamne waan har'a Sibhaat Naggaa wayyaaneen ta'a eenyu nu haa godhu sanuma wal godhaa jira argaa jiru waan ta'eef utuu dammaqanii hooggantoota Oromoo mana hidhaa jiran akkaataa itti bahan irratti miidiyaan Oromoo akka socho'u irratti Finfinnee irratti Oromoon akka hin salphanne taasisuu irratti isaan kanaaf akka itti yaadanu deebisanii dhaamsa koo dabarfachuun barbaada warra dur qabsoo keessa turan har'a bilchiginnaa wajjin jiranuu fi hin sobinaan jedha waan biraan jedhu kan biraa uummata keenyaaf qabsoo keenya finiinsuu qabna Oromoon dhugaa dubbachuu fi kana booda namni isa cabsuu danda'u jiru saba kana hin cabu sabni kun yoomillee hin cabu wani nu amma arginu hidhamuun ajjeefamuun kun duris ture itti fufuus danda'a ammoo Oromoo cabsuun hin danda'amu Oromummaa cabsuun hin danda'amu kanaaf uummanni Oromoo abdii otoo hin kutatin maaliif sadarkaan sabboonummaanii fi Oromummaan har'a irra jiru karaa sooshaal miidiyaa adda addaa karaa mainstream miidiyaa karaa namoota qunnamuu argaa jira sadarkaa addunyaan walii galtee irratti hojjettee cabsuu dandeessu miti nama maraata sammuun isaa dhukkubsate nan godha jedhee abjootu miti addunyaa walii galtee gochuu hin dandeessu jechaadha kanaaf qabsoo keenya finiinsuu qabna waa'ee artiistoota kan na gaafattee fi
artistoota lubbuudhaan jiranu kanin an sirriitti appreciate godhu hedduudha garuu sadii qofa waan naan jetteef maqaa nama sadii diversify godhee waamuuf na artistiin an amma lubbuudhaan jiru kabaju tokkoffaan Alii Birraadha. Alii Birraa waan hin gaa waa'ee isaan dubbadhu maaliif uummanni Oromoo miti diinni nu hin beeka Alii Birraa kanaaf kan isaa asuma irratti hin gabaabsa. Gaaffii kana sirreessu yaangi. Okay gaafficha sirreessiteetta artistoota dargaggoota amma ol bahan keessa dhugaa dubbachuuf hedduudha. Jechuun sadii qofaa miti waan ta'eef ammoo perspektiivii qabsootiin hin ilaalaan yeroo baay'ee dandeettii artii waa'ee artii dubbachuuf nama artii beekutu garuu an weelluu kan hin madaalu warra weelluu Oromoo qabsoodhaan waan ta'eef kan hin filadhus warruma sirba warraaqsaa sirbannu jechaadha. Kanaafuu Jaafar Yuusuf warra amma guddataa jiran keessa dhalaa keessaas tokko filachuutu irra jira. Artistii haaraa sirba warraaqsaatiin sirba hammayyaatiin kan amma ol guddachaa jirtu kan sirriitti admaayir godhu Hawwii Tamaam. Sadaffaa irratti yaa Oraazii Shoof dirqama waan ta'eef nama sadii qofa waan naan jedheef sadii qofan waamaafanii garuu sadaffaa irratti nama lama wal caalchisuun akkuma siin jedhe sirba warraaqsaa currently warra sirbaa jiran waan hin filadheef nama lama yoo na hayyamte Keekiyyaa Badhaadhaa Itti Qaatafarii fi shanaffaa egaa amma dhugaa dubbachuuf naman sagalee isaa sirriitti hedduu malee jaalladhu personally qabsoo qofaaf miti waamuun narra jira maqaasaa mucaan kun guddachuu qaba kanin jedhee amanu Leencoo na sirreessi Dayee Leencoo Dayee hedduun jaalladha sagalee isaa. Artistoota kan biroo nan kabajaa nan jaalladha gaafa carraan nama 10 waaminaa kennamu immoo ittiin dabala. Hayyoota goota warra lubbuun jiran namsa kasii malee hayyoota seenaa moo hayyoota qabsoo keessatti namoota lubbuun jiranu qabsoo keessatti actually nama qabsoo kana keessatti yeroo ammaatti karaa ammas madaalli ammaatiin namoota sirriitti appreciate godhu dargaggootaan keessaan filadha dargaggoo waan naan jetteef Jawaar Mahammad Lammii Beenyaa fi Marroon isaan sadan warra kaan hundas nan kabaja ammaaf garuu an isaan kana sadan iddoo guddaan kennaaf. Ulfaadhu Abdoo Qadi Abbaa Jabal gaaf deebiin waliin gooteef galatoom. Hedduu galatoomii Abdishaa hedduu galatoomii atillee. Egaa hordoftoonni Oraazii Show qophiin toopteenii keenya kaardhaa kana fakkaata ture gaaf deebii kanaan akka bohaartan abdii guutuu qabna gaaf deebii kana kan isiniif dhiyeessan Abdii Xayyibuu Waaqotii ogeessi kaameraa kennaa artiist Shaggaa Baadiyyaati galatooma ulfaadhaa isiniin jedha chaanaalii kana subscribe itti roobsuudhaan girgodhame nagara naaf jiraadhaa isin jaaladha babbaa'e.